السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفون أكمل جرتودا وتوتا channel يوتيوب كينيا أكاتا بلبل لما ولرت دوان ديسانو غا يوكان بلبل لما تكتلفو اتلين ديسانو سنغر ساس نينجرا كوتا لما فرغا كون بلبل بربادن تكتلفو يوكان مو بلبل لما ولرت دوچودا بلبل كيسن فايده مورانغا اوسو ابليكيشن ابراهيم فايده من سيتينغي بلبل فايده موران bilbiloo keessaa siitingii fayyadamuudhaan bilbila abbaa barbaadanii takka ofirratti hidhu waa inni dubbatu dhaggeeffachuu nama bilbila lama walirratti connect gochuu jechuudha. Bilbila keessa irraagaa bakkuma siitingii fayyadamuudhaan bilbila lama walirratti hidhuu dandeessu jechuudha. Yookaan bilbila abbaa barbaadanii takka namas ni heeyyame ofirratti hidhanii waa inni dubbagaa ofirratti hidhuun irratti gaa of eeggannoo kaa'an itti hin gaafatamne kan isin eeggachuu qabdan bilbila namaa xalafuun dhowwaadha. Akkasuma bilbila namaa takka dhoskitanii xalafuun dhorkaadha isiniin jedha. Kana of eeggachuu qabdu yoo isin dhoskitanii bilbila namaa takka xalaftan ittiin gaafatamu. Kanaafuu kan isin gochuu qabdan gaa bilbila namaa xalafaa yookaan xalafaa dhaggeeffadhaa jechuuf miti viidiyoo kana keessatti kan isin barsaa jiru. Bilbila lama qabaattan walirratti hidhuu akkasuma nama isin heeyyame takka bilbila isaa ofirratti hidhanii waa inni dubbatu dhaggeeffachuu akkasuma waa inni namaa barreessu takka dhaggeeffachuu yookaan laaluu dandeessu isin agarsiisa isiniin jedha. Kanaaf siitingidha kan isin fayyadamtan. Siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan gaa haala isin bilbila takka walirratti bilbila lama walirratti connect gootanii yoo bilbila sun hin dalagu ta'e akkasuma akka namni asirratti hin dawwalu haa godhu. Ammallee bilbila isaarratti waan barraa'uuf akkasuma namoota bilbila isaarratti dawwalee akka isin bira dhufu kan isinii godhu jechuudha. Waan namni sun dubbatu hunda yookaan waan nama sanaa bilbile hulli waraabesii fida yookaan immoo isin bira gahuu danda'a isiniin jedha. Bilbila keessa irraa gaa bakka ittiin dawwalatan seentu jechuudha. Siitingii bilbilaa yookaan isin agarsiisu bilbila keessa irraa siitingii bilbilaa keessaa yookaan isin agarsiisu isiniin jedha. Bilbila keessa irraa bakka dawwalaa eega seentanii gaa bakka dawwalaa seenu hanga tuqaa sadii ni jirti gubbaa kana irraa tuqaa sadeen kaanii tuqxoroo takkaaf isiniin jedha. Tuqaa sadeen kaa tuquudhaan gaa keessa ni seentu siitingii kajee ni jira. Siitingira tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Siitingira eega tuqxanii gaa haala kanaan isii banaa jechuudha. Siitingira eega tuqxanii haala kanaan isii banaa olaxaa'uudhaan gaa asirratti supplement service ka jedhu kana supplement service ka jedhu kana erga tuqxanii yeroo tokkaaf jechuudha. Yeroo tokko erga tuqxanii gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Siitingii bilbilaa keessaa bakka kana kan isin fayyadamuudhaan yoo barbaadan bilbila nam takka hordofuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan eega dhuftanii sim kaardii lama yoo qabaattan haala kanaas ni baasa. Kuni ol sim kaardii tokkoffaadha. Kanaa gaggaru sim kaardii lammaffaadha yoo keessaa qabaattan jechuudha. Haala kanaan gaa eegaa asirra dhuftanii asirratti kan isin gochuu qabdan ammallee haala kanaan eega seentanii bakka kanarraa yookaan isin seentan dhugaa asirratti bakka kana tuqxa jechuudha. Call forwarding kan jedha kana erga tuqxa jechuudha. Call forwarding kan jedha kana erga tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Asirra yeroo tuqxan keessa isin galchaa jechuudha. Allahu kan jennu tuqxu kan walaara sim kaardii tokko keessaa qabatta tokko lammaffaa barbaadan lammaffaa irratti jechuudha. Allahu kan jettu tuquudhaan keessa eega seentanii hamma asirratti fakkeenyaaf namni biraa bilbila keessan hordofaa jira yoo ta'e akkasuma namni biraa bilbila keessan xalafee yoo jiraate asirratti argachuu dandeessu isiniin jedha. Asirra yeroo geessan gaa waa lama isinii baasa yookaan wantoota haala kanaan gaa eegaa asirra geessanii kan isin irra tuquu qabdan gaa asirratti always forwarding jechuun always forwarding kan jedhu kun yeroo takka yeroo tuqxanii kan isin gaafatu axxaqaalayitti bilbila namaa hordofuudhaaf akkasuma asirra galchuu qabdu lakkoofsa bilbilaa kan keessan bilbila abbichaa irraa jechuudha. Bilbila abbichaa irraa fuudhuudhaan lakkoofsa keessan haala kanaan asirratti ni barreessitu always forwarding wantoota hundaa dawwalaa meseejii barraa'u akkasuma waan namni ergeef nama isaa bilbiluu fi hunda isinii waraabee isinii fida yookaan immoo isin bira gahaa jechuudha. Kan isin barreessuu qabdan bilbila namticha xalafuu barbaaddanii yookaan hordofuu barbaaddanii asirratti bilbila isaa irratti lakkoofsa bilbilaa keessan bilbili kasaati garuu lakkoofsa kan keessan asirratti naqxu jechuudha. Eneebilii tuqxu eega naqxanii eneebil kan jettu kun ni mul'atti amma asirratti gurraachiftu kun ni mul'atti jechuudha. Amma isin barsiisuuf yookaan immoo bartanii akka isin irraa of eegdanuu fi akkasuma yoo barbaaddetti fayyadamtu nama isin agarsiisaa jira. Amma kan lammaffaa isin haa agarsiisu jechuudha. Kan lammaffaa kun gaa forwarding when the buy kan jedhu kun forwarding when the buy kan jedhu kana yeroo keessantanuu maalli asirratti forwarding when the buy jechuun yeroo akkasuma bilbilli isaa hin hojjenne busy ta'ee yookaan immoo network hin qabne irratti akka isin bira dhufu jechuudha. Asirratti bilbilli isaa yeroo inni network hin qabne yookaan immoo bilbilli isaa hin dalagne irratti namni isaa dawwalu isin bira dhufa yeroo isin bilbila kana asirra naqxan. Yoo dhiqata bilbila lama qabaattanii bilbilli sun cufaa ta'ee bilbilicha sana akka cufu yoo beektan bilbila sana banuudhaan gaa lakkoofsa keessan asirratti barreessuudhaan kan lammaffaa kanarratti lakkoofsa keessan barreessuudhaan gaa bilbila sun bakka networkii hin jirre yeroo isin keessan namni bilbila isaa irratti bilbilu isin bira dhufaa jechuudha lakkoofsa namichaa
dawwalaa ta'e misajjii ta'e wanti barraa'e hundi isin biratti dhufee bu'aa yookaan isin bira dhufaa jechuudha lakkoofsa keessan asirra barreessitu bilbilichi sun garuu cufaa yoo jiraate jechuudha yookaan immoo nama isirraa fagoo lakkoofsa keessan akka asirra barreessitu yoo isin itti barreessitanii namticha sanaa akka inni barreessu gaafattan yookaan inni isin barreesse lakkoofsa kan keessan baa kanatti sagalee bichaa waraabee isin bira fidaa yookaan immoo nama isa abbicha sanaa bilbilu isin bira dhufaa jechuudha kasadeessaa asirratti gaasiitiin garfaluu isin agarsiisa kasadeessaan kun forwarding when the answer kan jedhu kun forwarding when the answer jechuun yeroo inni kaasuu dide namni dawwalee fennaan yeroo inni kaasuu dide abbaan bilbila kanaa namni biraa bilbilee fi yeroo inni kaasuu dide jechuudha dabarfatee isin bira dhufaa jechuudha bilbila keessan dhufee waamaa isin jilaa kaaftanii namticha fakkaatanii taasisuu yookaan immoo namticha akka hin jireetti himu yeroo inni bilbila hin banne jechuudha kasadeessaa kun kaarfeessa kun asirratti gaa forwarding when the unreachable kan jedhu kun yeroo erga tuqxanu bilbiluma axxaqalaa humatti jechuudha namtichi sun yeroo bilbilli isaa cufaa ta'etti akka isin bira dhufu jechuudha yeroo bilbilli isaa cufaa ta'e yookaan immoo hin hojjenne takka irratti akkasuma akka inni isin bira dhufu yoo barbaadan lakkoofsa keessan nattu siitingii kun arfanuu lakkoofsuma keessan naquudhaan gaa bilbila abbichaa kan ittiin to'attan ta'a jechuudha siitingii kana arfan lakkoofsa keessan naquudhaan bilbila takka qabaattan bilbila lama qabaattan bilbila kaara naquudhaan gaa bilbila kana farraa akka namni gara gamaatti isin dawwalu yookaan yeroo namni asirratti dawwale isin bira dhufu gochuu isin gargaara isin jaa siitingiin kun haala kana itti fayyadamuu dandeessu siitingi kana gaa jechuudha siitingi bilbilaa fayyadamuudhaan gaa bilbila lama qabaattan asirratti akkasuma haala kanaan keessan bilbila lama xarafuu dandeessan jechuudha asirratti gaa kanaaf bilbila takka yoo to'achuu dandeessan haala kanaan isin jedha bilbila takka yoo warratti barbaadan haala ammaa isin agarsiisa kanaan siitingi hedduutu achi keessa jira siitingi achi keessa jiru hunda itti bu'uu hin qabdanu kaammaan isin agarsiisa bicha siinkaalee lammaffaa ta'e tokkoffaa ta'e itti fayyadamuu qabdu haala kana itti fayyadamaa viidiyoo kana nama miidhuudhaaf akkasuma nama goddoodhaaf itti hin dhaggeeffatanaa isin jedha bilbila kana viidiyoo kana nama goddoo yookaan immoo akkas namii tanuuf itti dhaggeeffatina yookaan itti fayyadamina bilbila lama qabaatanii fi nama wal amantan jaallee keessa yookaan namooti amantaa bilbila kan keessan akka irra naqu heeyyamsiisuu dandeessu haala kanatti fayyadamaa barnoota kana keessa waan isin hin galle yoo jiraate komentii naa ka'a akkasuma viidiyoo kana laayikii godhaa kana namoota hedduu bira ga'utti sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isin jedha gaafii qabaattan komentii naa barreessuu hin dagatinaa hanga kutaattaan wal xinutti nagaan tura.